helikoptera rukute jedhani keemikaali rukute bineensi daggalaayyuu du'eera jedhani. Warri calqabe Oromoo daggala keessatti ijoolleen qeerroon akka galtu kan godhe Abiyyi. Batteen achumatti otoo mormatu ani namuma akkasitti qabbanaa namaan argine baay'ee garaa na gube akka tajjeessan. Eenyu tajjeessa seekiriitiidha akka jettutti warri ijaan argan dubbatanii. Namoota garee daggalaa kana deeggaranii irraa isaa rakkanii maa haadha isaanii fuutee birattoonni hin goone bu'aa qabsoota isin jedhu akka qaban. Silaa naannoo silaa uummanni itti gabmaanni waraanni jiru jedhamu kanatti uummanni silaa bilisummaa yookaan nagaa qabaata ture amma garuu Yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo addaa takka qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoon keenyas kan irratti xiyyeeffatu waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaatti. Keessattuu waa'ee namoota dhiyeenya kana Wallaggaa irratti dhumanii icciitii baheetu jira. Icciitiin sanis kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskaayibiin godhanii sabskaayibii gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik shee gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa. Isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Oromoon akka bara mootummaa bilisiginaa kanaatti miidhame hin beeku. Sababni miidhamuu Oromoo immoo waraana Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jirudha. Miidhaa kanaaf immoo bulchiinsa Abiyyi Ahmad qofa osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoos itti gaafatamummaa jalaa hin ba'u jedha namni yaada Oromiyaa keessaa nu kenne tokko. Namni kun akka nuun jedhetti namoota lamaan kana hin abdadhu. Isaanis bulchiinsa Abiyyi Ahmadii fi waraana Jaal Marroo jechuudhaan dubbata. Namoota lamaan kanaan furmaanni hin dhufa jedhanii eeguun hin danda'amu. Gareen lamaanuu warra kootii akka tokko uffatedha. Rakkoo Oromoo gurguddoon jara lamaan kana jechuudhaan dubbata. Kanaafuu Oromoon warra kootii wal fakkaataa garagalchee uffate kana akkamitti akka ofirraa ittisuu qabu yaaduu qaba malee garee tokko qofa balaaleffachuudhaan furmaanni dhufu hin jiru. Uummanni Oromoo garee lamaan kana akkamitti tokkoomsuu qaba yookaan immoo waliigalee akkamitti balaaleffachuu qaba jedhee itti yaaduu qaba jechuudhaan namni kun yaada isaa dubbata. Akka naannoo Oromoo akkamitti wal qabannee deemnu maaliin nu godheedhaan. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yookaan immoo seenaa siyaasa Oromoo keessatti akka baroottan ja'an torban kana Oromoo ta'uu isaatti yookaan immoo haala keessa jirutti Oromoo mataa isaa cabeen beekaa qabna. Tadi cabuun sun wanni ta'inna kan namoonni kun garagalee kana TikTok irratti suuraa ala jiran natti fakkaate kan garagalee kun namoota biraatti waan garagalee fakkaachuu malee akka baroottan kana Oromoon mormi isaa cabeen beeku jedhee nama isa santarii namoonni biraa wal vertikaali ilaaluun oolan warri mata ol qabateedhaan kun kameraan warra namoota lamarra waa gaarii hin beeku. Namoonni killee bofaa waan biraan baasu namoonni bofaa bofaa. Namoota mootummaa kan Oromoo bilisiginaa deeggaranirraa quuqama yookaan naasuu uummataan eegamu. Namoonni sun naasuu takka hin qaban abbaa haadha isaanii biratti fideetii warra naasuu takka hin qaban. Namoota garee daggalaa kana deeggaranirraa isaa rakkan eegamu. Maa haadha isaanii fuutee birattoonni hin goone bu'aa qabsoota isin jedhu takka quuqaman. Dalagaan garee waan kana namni beeka tokkuma waan barbaade amma duratti fakkeenyaan kaasaa fakkeenya kudha wal bira fidee kudhan wal bira fidee haasa'uun hin danda'a waan milishaan Abiyyi godhuuf waan milishaan Marroo godhachu wal bira qabna. Isa sanfaa duratti abbaan ta'e Taaddasaa Birruufaa maqaa dha'ee nama galtuufaa maqaa dha'ee maal jedhu qabsoo ammaa kanaaf qabsoo baay'ee amma qabsoo keessaan ta'e jiru. Qabsoon akkanaa miti qabsoo keessatti illee naannoo qabsoon keessatti dagaa keessatti umurii kenna jedhu mara waa argaa dhufne qaceellee arginee waraana sun Oromoo ta'e. Waraanni tokko gaafa faallaa ta'e gabba'u inni tokko gaafa sajjeessu ba'u inni immoo faallaa keetiin beeksisuun si qolachuudhaan baafee. Fakkeenyaaf milishaan Abiyyi sajjeessuudhaaf ba'e taanaan milishaan kun immoo si qolachuudhaaf ba'e. Amma rakkoo katee milishaan faallaa ta'e Oromiyaa keessatti. Silaa naannoo silaa uummanni itti gabmaanni waraanni jiru jedhamu kanatti uummanni silaa bilisummaa yookaan nagaa qabaata ture. Amma garuu bakka gareen kun faanti garee kana lammanii hin geenyetti uummanni tokko nagaa qabaayyuu. Amma bakka kaansariin garee kana lammanii hin qaqqabne jechuudha. Waan kana immoo akka inni yaadutti waan kana baay'inaan fooyyessuulee waan namusee yoo dandamaate akkuma wanni kaansarii yookaan gaangiriinii kan waan sammuu bakka sanitti akka babal'an. Akka waan biraa qiyaamaa namoonni kun lamaan baay'ee gaafa babal'ate akka gammachuutti lakkaa'u. Deeggartoonni Abiyyi isaa ta'u deeggartoonni garee daggalaa kun gaafa qiyaamaan naannoo garaagaraatti immoo isaanii gammachuudha. Isaanii dhoksanii illee dubbatu jechuudha. Maaliif umurii isaanii kadheeratu yoo akkasii sun babal'ate. Fakkeenyaaf fatamma naannoo gara baadiyyaatti dhufteeti haalli manni baadiyyaa keessa dhufe haalli manni Wallaggaa keessa dhufe kitame. Atileetis uummanni sun rakkoo qaala'insa jireenyaatti bakkoowwan biraatiin rakkoon inni himatuu fi rakkoon manni Wallaggaa himatu tokko. Maaliif kaansarii san tochi naqabe? Kaansariin kun garee lamaati. Kaansariin garee kana lamaan walitti dhufan malee hojjetu. Tokko kophaa isaan hojjetu. Kaansariin namni duraa achi jira.
gaafa kaansariin kun dhufee hojii aktiif ta'a. Bakka gareewwan kun jiru hundatu uummanni qaamaa keessa jiru. Bakka tokkotti uummanni gammachuun qabu. Akkaataan itti nama jeessanis tokkuma, akkaataan itti uummata ilaalanis tokkuma gareewwan kun lama. Amma hin beeku baay'isa gareewwan abiyyis gaafa waan inni godhu kana fiddee atti tumtu bari isaaniiti inni waan kana ergaman qabu inni fedhiin qabu namoota achi keessa seenanii ergama biraa qaban ture waan san raawwate ajicha Oromiyaa keessa raawwatu kana wajjin. Gareen kunis maal siin jira lakkee barumfaati malaayikaadha isaan waan akkasiin qaban uummataaf jecha wareegamu muka nyaatu maalii nyaatu waan akkasii ergaman qabanii garee biraatti keessa wareeguu yookaan immoo maka wiigii tursanii garee biraatti waan san godheesin. Abadan gareewwan kun warra haduu warra dhiigaan haduuta warra isa fooyyessuun hedduu ulfaata isaa hojii walii galuu ulfaata isaan biraa waa qabbana nagaas barbaaduu hin danda'amu. Falli jiru isa kan uummatatti isaa sagalee uummataa ta'uu jechuun garee kan keessatti guddina dhaabbachuu miti. Falli jiru gareewwan kana uummatatti ammatti haalli olmaa keessa jiru kun siyaasa kan ta'an qabsoo kan ta'an qabsoo irraa ala kan ta'e uummata hubachiisanii uummanni gareewwan kana lamarratti qira tokkoon akka duuloo amma akka qabsaa gochuu. Qabsoo keessaa miti fayyadamu. Qabsoon gareewwan kun maqaa jaakeetti waan sanii qabaatu danda'u. Hojii saraa kiloo ta'e mootummaa Oromooti akka jaakeetti milli kufirraan qabu jechuu danda'a. Inni kun sagala taa'ee kan kaayyoo malee warra qaba jechuudha garuu miti. Jaakeetti kijibaatiin jiru tokko harka qaba. Sunis jaakeetti milli kufirraa qaba. Kunis jaakeetti sana irraa qaba jechuudha. Maaliif arginee irra kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo bakka jirutti isa du'a malee uummanni bakka amma immoo faallaatee bakka jirutti uummata Aswani itti firraa eegna tokko waan kokkoofa gochuu fi tokkotti. Amma aanama kiyya fudhadhu ollama kiyya basirkaan ana kiyya fi olla sirkaa qixamitamu. Uummanni kiyya atilis waa'ee xaa'oo qabu waa'ee xaa'oo dubarraa isa jiru. Uummanni sirkaa waa'ee jiraachuu qabu waa'ee lubbuun buluu waa'ee sanyii waa'ee xaa'oo gaafii isaa kennuuti. Isa kana lafa jarri uummanni gareewwan kun lamman qabsoosan jedhanii. Kanaaf isa kana wanni gochuudhaaf duroota abbaa guutuullee dubbatu yaaleera. Dubbatti deebisnee 2018 irraa kaasee waan kana qorannee fenne balaan isa qabuun beekamaa. Gareewwan kun lamman warra balaan deemu. Abii gaafa aangoo dhufu dogongoraan nama dhufe beekamu uummanni filatee achi kaa'ee simiti nama raaksa mataa keessa hanqina siyaasa Oromootiin jecha aangoo turuu bahe inni toliin baasa. Namni sun gaafa aangoo turuudhaaf illee gochuu qabu Oromiyaa keessatti lola uumu. Lola uumuudhaaf immoo antii barbaadama wanni manni negatiividha. Positif nggak perlu wanni uumamta akka wanni uumata bisa san barbaada ture san argate sanis kanu moral makan grup kun maka jakiti kana fudhate qofa orang semua Oromoo simiti grup gaafa jakiti sana diratu malee orang semua Oromoo kuma lama fi kudha sadii jaha sadii fi lama dura hin turre akkuma waraaqsi sun yookaan jijjiiramni sun dhufe Oromiyaa keessatti akka wanni biqilee dhufuu danda'a. Orang yeroo rakkoo yeroo mana akkasitti kunuunsan gabbaa'ee qawwee takka wajjin suuraa ka'ee hin bahe qawwee takka Oromoo keessa dhukaasee hin bahne battaluma sanatti dhufuun yoo ergama biraa qabaate wayii. Abiyyi sanitti fayyadame waraana uummanni sanitti fayyadamee Oromiyaa guutuutti dhuunfamsu maaliif abiyyi aangoo turuu danda'u lolaan waan ta'eef. Osoo lolli uumamuu baatee abiyyi agarraa aangoo turuu dhiisuu malaa. Soo guruppiiwwan kana lamman irraa abadan aantummaa ummataas quuqama ummataas eeguun hin danda'amu. Falli jiru guruppiiwwan kun lamman garee jaakeetti wal fakkaatu wargalchee uffatu kan faala uummataa dhaabbate kan dhumaatiin uummataa isaanii gurgurachuu ta'e warra akka fiilmii dhumaatiin uummataa lakkaa'u isaan uummataaf saaxilanii gareewwan kan uummanni gabbaa'ee akka irratti qaamni kan akka gareewwan kanatti akka dhiibbaa godhu gareewwan kun uummata irraa bu'uu qabanii jechuudha. Qawween isaanii Oromoo hojjetamee Oromoo kaasanii qawween abiyyuutus kan qawween abiyyuutus kan inni Oromoo irratti isin beeku Oromoo macheessaa jira. Qawween gareen kunis hiikkadee argate yeroo isa Oromoo fixaa kan argine kana. Ma Oromoo leenga dabari dua nama tokko ta'e gabbaa'ee daa'ima waggaa lamarraa jaarsa waggaa 80 guyyaa baas keessatti nama diidamii meeqa fixa sun tubar leenga dabara gabbaa'ee afaan duratti nu kaasee. Mana gaafa Oromoo irratti qofa wanta qawween kana lamman kana biyya tokko garee kan. So garee kana addaan baasanii maqaatti godhuu jiru doonga. Biskina biyyootaan taane. Malee abadan alfii kiyya waraana Oromootti illee garee kana makee seenaa Oromoo tureessa sinmaa. Sanatti abadan qabsoo kana qabsoo Oromoo keessatti uumamee sin beeku. Qabsoon Oromoo kan jistiman kanaaf falli jiru isa kana jechuudha. Qawwee garee lamman uummata diinfate kana uummanni akka ofirratti beekee ofirraa ittis yookaan ofirraa qolate yookaan gabbee ofirraa didu gochuutu fala ta'a. Sanni alatti abadan garee kana lamman jidduudha falli inni fayyadamee eegamu. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun yaada nama kanaati. Yaanni isaa sirriidha moo sirrii miti kan jedhu isinis yaada keessan goomantiidhaan nuuf kenna. Dhuguma akka inni jedhe waraanni bilisummaa Oromoo nama miidhaa jedhamu nama miidhaa hin jiru moo irra caala mootummaatu nama miidhaa jira. Sababiin guddaan namni Oromiyaa keessatti miidhamaa jiruu fi sababa waraanni bilisummaa Oromoo bosona seenee fi moo mootummaa Itoophiyaa amma biyya bulchaa jiru kanatu uummatuma Oromoo miidhuu
barbaadee miidhaa jira. Moo akkuma inni jedhee warri bosonaatii fi mootummaan Itoophiyaa walii galanii akka umriin mootummaa Itoophiyaa yookaan Dr. Abiy dheeratuudhaaf hojjechaa jiru. Xiinxala kun namni fedhaa bakka fedhe xiinxaluu danda'a. Isinis xiinxala keessan koomentii irratti kennadha. Faallaa kanaatiin garuu namni tokko yaada isaan nuuf kennee jira. Gara yaada nama sanitti isin dabarsine isin saama xumuraan faana jira. Faallaa kanaatiin immoo namni dhaaba irraa bilisa ta'e tokko akkas jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo nama miidhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo nama nagaa ajjeesee jira jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa dokumantarii maqaa balleessaa waraana bilisummaa Oromoo irratti hojjetu dhugaa miti. Kana immoo uummanni Oromoo tolchee beeka. Gochaawwan waraanni mootummaa hojjetu gara waraana bilisummaa Oromoo qabuun sirrii miti. Badii namni tokko balleessa nama biraatti quba qabuun nama badii balleessaniin jabaadhu jechuudha. Badiiwwan waraanni mootummaa Itoophiyaa godhaa jiru osoo ija keessaniin argitanii callisuun gaafa mootummaan Itoophiyaa qabsoo Oromoo laamsheessuudhaaf dokumantarii akka uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jibbuuf waraana bilisummaa Oromoo irratti dokumantarii sobaa hojjetu bahanii waraana bilisummaa Oromoo qeequun warra badii hojjete sanaan garaagarummaa hin qabu. Gochaa waraanni mootummaa godhe kanaaf ragaa hedduutu jira. Garuu badiiwwan waraanni bilisummaa Oromoo raawwate dokumantarii sobaa mootummaan hojjeteen alatti tolkaa tokkollee fiduun ni ulfaata. Waan kana immoo uummanni Oromoo guutummaan guututti ni beeka. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jiranii waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuu osoo hin taane deeggaranii qabsoo Oromoo fuulduratti oofuudha malee balaaleffachuun sirrii miti jedha namni yaada kana nuun kenne. Helikoptera rukute jedhani keemikaali rukute bineensi daggalaayyuu du'eera jedhan is well documented walaga irratti. Eenyutu kana calqabe Abiy biyyi lafaatu beeka kana. Sirriitti warra Oromoos dokumentii godhanii warra qabatan jiru beekamaadha kun ifaan ifatti. Achiyyuu gara Gujii dhaqe. Gujii irratti maaltu ta'e? Gujii irratti hin bari nama baay'eedha fixani. Achi amma Oromiyaa walga'ii amma kutaa 11 hundasaa lolira. Gujii irratti hin bari ijoolleen sodomaayisdii taateetti waan sodomaayisdii ta'e beektu ijoollee dhiiraa gudeedaniiru. Kunis is well documented. Mana naa guban otoo kolfanii kunis sirriitti argameera. Raayyaa ittisa biyyaati jedhameeti raayyaa ittisa PP otoo jedhanii wayyaa isaantu gube kunis sirriitti. Namni calqabame mee har'aa dhaabu warri waraana bilisummaa Oromoo dhaabee Oromoon garbummaan itti hafuuf jettanii akka Oromootti murtan kun dhaabbadhaati. Hoo dhuguma dhageettii qabaattan PPdhaan dhaabii waraana kee Oromiyaa keessaa baasii Oromoo maas hin goone guyyuma dhuftee muummee ministeera taate sana calqabdeetu Minilikiin itti faarsuutti kaate. Itoophiyaa kaffitaa itti kaffitaa ishiin beeku ani jettee faarsiteetu sitti filatee Oromootti dugda kennatee Sidaamatti situ gale nuti maalan jennu naannaan daladhatti Sidaama jennu. Situ dhaqee achitti gale. Oromoo diinuffate. Baardaar dhaqxee Oromummaan Oromoo xiqqeesseedhee kan dubbate si Abiyyiin dhaggeessate maas miidiyaa. Namni si sodaata jedhanii sittiin dubbatu hoo dhageessate warrumti isa gargaartan sitti maati. Dhuguma humnoo qabaattan dhiibbaa gochuu danda'an dhiibbaatti godhaa. Warri calqabe Oromoo daggala keessatti ijoolleen qeerroon akka galtu kan godhe Abiy. Waamee tookan opiidiyoota yookaan immoo lola dhaabaa jedhan. Innaa isaan didan kaan ajjeese kaan sanii daggalatti galanii har'a sinaayiparii qabatanii lolachuudha jiru. Abbaan calqabe sanarra humna dhuguma qabaattan isatti dhaqaa dubbadhaa. Oromoon burjaajessiinaa. Saba keessan achi keessaa baatan warra Oromoo iyyuu hin taane dhaabbadhaa ilaalaa. Mee naannaa sana keessatti naannaa kamitti hundi keessan nagaan kan jiraattan Oromiyaa keessa miti. Saba akkasitti qabbanaan jira biyyuma lafaa keessatti mee barbaada argadhaa. Ani ijaan Oromoo ta'e isinitti himee fi miti. Mee barbaada argattan himee. Dhiifaman isin gaafadha. Tokkuma biyya lafaa keessa saba akkasitti nagaa jaallatu kan Oromoo argitan. Tokkoon argattan. Oromoo nama bahee galaa shanoota milishaadhaan iddoo tokkotti argitan ajjeesaa jedhanii irratti murteen hin dabarre Oromoon wal arguu hin danda'u achi keessatti. Karaa nagaati warri jettamee dhaabbadhaati ilaala. Namni karaa nagaa jaallatu Baqqalee Garbaa caala jira. Battee Urgeessaa caalu jira. Maal inni isaan inni obbo Baqqalee Garbaa baheetu kooluu galee jira Ameerikaa keessatti. Batteen achumatti otoo mormatu ani namuma akkasitti qabbanaa namaan argine baay'ee garaa na gube akka tajjeesan. Fuudhanii waraabessa akka nyaatu nagatan rabbi isa jaallatu. Warruma halkan Oromoonni baadiyyaa keessa jiran arganii reeffisaa akka awwaalamu ta'e malee akka bineensi nyaatu fuudhan hoteela keessaa baasanii. Eenyu tajjeessa seekiriitiidha akka jettutti warri ijaan argan dubbataniiru. Eenyutu lola calqabe isinitti beera beektu. Warri lola calqabe kun immoo nagaa fidaa. Mee isinumtuu ofii deebisaa.
waan keessaa nu banne warra keessa waan yookaan hin hubanne warra keessa jirtan isinittan hima warra sirriitti keessa hubatanii gadi baasan. Oromoontu keessa warri Piroofeesara baay'ee afaan uffat isaaniin dubbatu. Qubee saabaatiin afaan Amaaraa kifilii tokko kan kutaa tokko calqabanii akka barsiisuu calqaban beektu waggaa lamaa ol ta'e kitaaba baasanii qubee saabaatiin seerri Oromiyaa maal jedha? Qubee laatiinii ni jedha. Afaan Amaaraa kutaa shanii kifilii shanii ol qabee olii barsiisaa jedha. Amma garuu kutaa tokkotti waggaa lamaa ol Oromoo dhoksaniitu barsiisu. Maaltu barbaadamuu irra jira? Afaan Oromoo duguuganii balleessuu barbaadu. Oromootti hin himamne Oromoo walitti himaa. Wal gaafadhaame kutaa tokko qabanii afaan Amaaraa qubee saabaatiin kan jedhu seera Oromiyaa keessa jiru seerri biyya sanaa kan naannoos kan federaalas Oromoof hin hojjetu kana beekaa. Kanaafi kan biraa immoo warri keessa beekan kan akka Piroofeesar Mahammad Hassan kan dubbatan kilaasterii 8 amma 10tti labsachuudhaaf PP'n fixeetti jedhan yeroo gaarii eeggatu jedhan. Kanaafi Oromiyaan kan jedhamu sun hin barbaadamu. Kana sirriitti hubadhaati waboo gargaaraati waboo keessa rakkinni yoo jiraate innaa bilisa baane isaan achitti walaa dhiyeessanii yakka itti muruu siimee dhaabbadhaa ilaalaa dubbiinsaa baay'ee yakka muruun maal isinii godha koortii hin qabnu poolisii hin qabnu garbummaa jala jirraamee waboo dhiisaati waboo wajjin hin dhaabbadhaateen ijoolleen kun nama rartu. Jaar happy warriors hin jedhaan naani bifa iyyuu argu garuu warra lafarraa Oromoos fixee isaan fixuu barbaadutu achirra jira. Tokko ta'a dhaabbadhaatii falmadhaa warra mootummaadha jedhee achi keessa taa'ee walitti qabamee Oromootti gamu tokkummaa eenyummaa Oromoo warra jibbu kanarraa uumaan eegina walis hin mooksina yeroo kana dhaloonni ammaa qaroodha dubbisaniiru warri daggala sana keessa gale otoo dhibba keessaa harki 50 otoo galeeyyuu amma cunqursaan jirutti Oromoonumatti fufa Oromoon si'achi duubatti hin deebistanii sabni kunuma bilisa fa'a rabbi isa gargaara haqa qabna bilisummaa saba Oromoo walabummaa Oromiyaa birmadummaa mootummaa dhaloonni kiniin arga jedhee nama na dhibbaa keessaa dhibba kutaa Oromoo keessa waraanni Oromoo siin jira mataa ol qabadhaati yeroo hamaa kana wajjin hin dhaabbadhaa walii hobsaati tokko ta'a dhaabbadhaati waba wajjin hin dhaabbadhaa humnaanis beekumsa keessanis waan qabdaniin wajjin hin dhaabbattan warrumtiidhaa keessa jiran PP keessa jiran iyyuu abdii argatu otoo waboon achi keessa jiraachuu baate har'a nuti Oromoodha jennee dubbannaa dhugaa mataa keenya ol qaban warri daggala keessa jiru. Ijoollee keenyaatiin bar tokko keenyaaf. Interviyuu jalmaroon faa keenya yeroo tokko kana yaadadhu keessaa dhumarratti jedhan innaa Daar es Salaamitti wal ga'an mee koottaa waliin galtanii yeroodhaa fi lola dhaabaa rakkina jiru nuti isin gargaarraa beelas jiru dhibees jiru jedhaniitu dhiyeessan jedhanii ambaasaaddarri Ameerikaa kan Finfinnee keessa jiran. Innaa kana dhaggeeffatanii otoo deebiin kennin bultii 3 keessatti otoo nagaa sin dhaamin reediyoon faa achi baqatanii jalmarroo faa Taanzaaniyaa keessatti dhiisanii akka hin galle godhanii achi baqatanii deeman. Kuni dippiloomaasii keessatti sirrii miti kun yakka guddaadha. Egaa mootummaa beekaa yeroo lama jiige araaramuu hin barbaanne biyyi lafaa kan dadhabe kan akka Ameerikaa keessa taa'ee ilaalee mootummaa diduu warra biyya abbaa gadaas jedhaadha sinqees jedhaa abbuun feetan jedhaa warri keessa qawwee jala jiran ofii isaaniiti garbummaadha keessa warri jiran kun maal gochuu danda'u ofii mooksina tokko ta'a dhaabadha nama beekaa rafutti hin ka'u qawween warri cabseetu aangoorra jira qawweetti humnatti amanu Oromoo humnaa tokko jedhi ofii mooksina warra Oromoo taate warra Oromoo hin taane iyyuu dhaabbadhaa ilaalaa amma Oromiyaan nagaan argannetti eenyu nagaan argattu dinagdeen biyya sanaa dhibba keessa GDP isaa harka 60 ol dhibba keessa Oromiyaa keessaa midhaan achi keessatti margu midhaan biyyi sun argattu Oromiyaa keessaa jiru dhibba keessa harka 50 60 70 ol. Buna sanaan jiraatti maaliin jiraatti Oromiyaa keessatti jiraatu kan barbaadan lafittiidha amma immoo warri Sidaam ofiin jedhu faannoon isaanii kaartaa baasee Oromoo moggeessanii Keenyaa bukeetti nu galchaniiru. Kanaaf PP'n kan barbaadu kana isaan gargaara naannan dharraa qabameetu jira lafa jala otoo Oromootti himamin kennameera jedhan naannoo Amaaraatti kutuudhaaf dharraa Oroguduruu keessatti hidhataniitu lolatu faannoo Wallaggaa jechuudha hin dhageenye. Egaa kan amma dhageessanitti warri raftanii boru arras akkatti ciiftanii bultanii beeku seenaanis seerris itti gaafatamtuun jedha.
eegee fi gaabbiin booda deemti jedhanii kana keessaa bahuu fi ogorsuu dandeessanii waraana bilisummaa Oromoo isa Oromoo ofirraa ittisu Oromoo warri ittisu waraana bilisa baasaa kan ta'e itti quba qabuu isaatti PPT quba qaba mootummaa Oromoo tise jedhan sanutti falqanii nu arrabsanis nu dhaabaa jedha idda nama miliyoonii ol fixanii yakki biyyi lafaa jenosaayidii mootummaa kana jedhee biyyi lafaa innaa qubatti qabu amma immoo mootummaa Oromoo jedhanii yakka isaanii nutti haqatanii iddoo fi achi badaniyyuu Oromoo jibbisiisuuf deemu lakki nuti sammuu qabna namas qabna rabbi qabna haqa qabna soba keessanis biyya lafaatti sinemanna lolannee salattis keessatti simuwanna jedhaa tokko taa'aadha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa yaada namoota kanarraa akka waa hedduu hubattan abdii qabna akkasuma information yookaan iccitii gurguddoos akka argattan abdii qabna. Yaada namoota kana yaanni jara lamaaniitu faallaadha. Yaanni nama tokko immoo mootummaa Itoophiyaa irra waraana bilisummaa Oromoo nu wayya waraanas jalqabas kan kaase mootummaa Itoophiyaati miidhaa uummatas kan jalqabe mootummaa Itoophiyaati malee waraana bilisummaa Oromooti miti. Kanaafuu uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu qaba malee balaaleffachuu hin qabu. Kan balaaleffatu qabu isa uummata keenya miidhaa jiru mootummaa Itoophiyaati. Kan tokkummaadhaan uummanni keenya itti duuluu qabu mootummaa Itoophiyaati jechuudhaan namni lammaffaa irratti yaada isaa ibsatti. Yaanni namoota lamaan kana walii faalla. Namni yaada jalqaba irratti kennate waraana bilisummaa Oromoos mootummaa Itoophiyaas balaaleffachuudhaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo irrattis mootummaa Itoophiyaa irrattis duuluu qaba jechuudhaan kan dubbate. Inni lammaffaa immoo kan rakkoo qabu waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane mootummaa Itoophiyaati. Uummanni mootummaa Itoophiyaatti duuluu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo immoo gargaaruu qaba jechuudhaan kan dubbate. Yaada kanneen lamaan keessaa kamtu sirrii? Isinis yaada keessan komentii irratti kennadha. Namoonni lamaan kunniin yaada dhuunfaa isaanii kennatu. Yaada dhuunfaa isaanii kennatuun immoo mirga isaaniiti. Kamtu sirriidha? Kamtu sirrii miti? Isinis yaada keessan kennadha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoo guyyaadhaa qaban isiniif dhiyaanne kanumaan golamni jira. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan hojiin tuqtaniif galatooma ulfaadha.